Mootummaan gaaffii misoomaa hawaasni gaafatu deebisuu fi fayyadamummaa gama hundaa hawaasaa mirkaneessuuf gibiraa fi taaksii lammii irraa walitti qabutti fayyadama. Kanaaf gibirri utubaa diinagdee biyya tokkoo yoo ta'u, lammiileen biyyattii bu'aa daldalaa fi hojii biroo irraa argatan irraa gibira kaffaluun dirqama lammummaa fi seeraa baachuu qabu. EMN kutaa magaalaa Boolee fi Addis Katamaatti argamuun kaffaltoota gibiraa dubbiseen gibirri deebi'ee misooma hawaasaaf kan oolu ta'uu himuun dirqama lammummaa baachuu qabnudha jedhan. Gibira isaan irraa eegamu kaffaluun gochaa jaalala biyyaa ibsu akka ta'es dubbatan. Gibira kaffaluun dirqama lammummaati. Gibira kaffaluun barbaachisaadha. Lammummaa kee ibsa. Gibira yeroo isaa eegnee kaffalaa jirra. Qeesaarin ለቄሳር የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ተብሏል። Kan qeesaar qeesaariif kan waaqayyoo waaqayyoof jedhameera. Kanaaf fedhii ofiitiin beekanii dirqama kaffaltii gibiraa qaban raawwachuun gaariidha. Namoonni gibira dhoksan ni jiru. Garuu gibirri deebi'ee faayiduma keenyaaf waan ooluuf sun admaleedha. Gibira jechuun dogoggoruu dugdaa kan biyya tokko guddisuu danda'udha. Bakka baakkoonitti fudhachuu dandeenya jechuudha. Keellaan fayyaa ni ijaarama, hospitaalli ni ijaarama, daandiin ni babal'ata. ግብር ስንገብር ልማታችንን አብረን ያበለጸግን ያሳደግን ነው የምንሄደው። ግብር yoo kaffallu misooma keenya akkasuma waliin saffisiisaa deemna. Yoo gibiran kaffallee guddachuu hin dandeenyu. Gibira kaffaluun gochaattiin biyya keenya jaallachuu ittiin ibsinuudha. Hojii gaggeessaan waajjira kaffaltoota gibiraa sadarkaa giddu galeessaa kutaa magaalaa Boolee obbo Umar Abdallaa sassaabbii galii gibiraa kurmaana tokkoffaa bara 2017 keessatti qabatan birrii biiliyoona 1.93 sassaabuuf karoorfatanii karooraa ol birrii biiliyoona 1.95 dhibbeentaa 300 milkeessuu himan. Bulchiinsa magaalaa keenyatti gara biiliyoona 230 karoorfannee gara hojiitti kan galame. Akka kutaa bulchiinsa Booleetti immoo biiliyoona 6.2 karoorfannee gara hojiitti kan galle. Kurmaana dabre keessa biiliyoona 1.93 sassaabuudhaaf karoorfamee gara hojii kan galame. Ji'oota 3 darban keessa gara biiliyoona 1.95 sassaabuudhaan parsantii 300 milkeessuu dandeenyeerra jechuudha. Hojiiwwan hubannoo uumuu hanga gandaatti hojjetameen bu'aan kun galmaa'uu kan himan obbo Umar galiin kurmaana kana sassaaban kan bara darbe yeroo wal fakkaata wal bira yoo qabamu garaagarummaa dhibbeentaa 25 qabaa jedhan. Gibirri maaliif oola? Maaliif maalirratti galii sassaabamu kun eessa deeme kan jedhu uummanni akka hubannoo qabaachuu fi hubannoo guddaa uumuun danda'ameera bara kana keessattuu amma gandaatti gadi buunee hojjechuun keenya bu'aa kan akka finnu nu taasiseera jechuudha. Kutaa magaalaa Addis Katamaattis kurmaana kana galii birrii miiliyoona 820 walitti qabuuf karoorfamee galiin birrii miiliyoona 800.9 yookiin dhibbeentaa 98 walitti qabamu waajjira kaffaltoota gibiraa sadarkaa giddu galeessaa kutaa magaalichaatti hojii gaggeessaa ittaanan damee kabachiisa seeraa obbo Dirribaa Angaraasaa himaniiru. Akka damee keenyaatti biiliyoona 2.3 bara kana funaanuu akka qabnu karoorfannee jirra. Hanga yoonaatti adoolessarraa kaasee kurmaana jalqabaa kanatti qarshii miiliyoona 820 sassaabuuf karoorfannee miiliyoona 800.9 yookaan immoo harka 98 sassaabuu dandeenyeerra. Misoomni fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf magaalichatti hojjetamaa jiru kan itti fufu yoo gibirri seeraan kaffalame waan ta'eef daldalaa seera qabeessi daldalaa seeraan ala daldaluu irratti qabsaa'uun eeruu kennuu akka qabuu fi nagayeetti fayyadamuun barbaachisaa akka ta'es obbo Dirribaan eeraniiru. Hojiin eegalame akka xumuramuudhaaf daldalaan gaheessa akka ba'uuf walirratti illee qabsaa'uun amantummaan gibira akka kaffaluu qaban lammaffaa dhaamsa kennuu barbaada. Daldalaan amantummaan isaa inni tokkoffaan kan itti beekamu nagahee kutuudha. Nagaheen sirriitti cite jennaan akka biyyittiitti illee furmaanni dhufuu akka danda'u karaa itti gaafatamaa biiroo keenyaatiin hojiin guddaan hojjetamaa jira. Yeroon kaffaltii gibiraa kurmaana tokkoffaa xumuramaa waan jiruuf kaffaltoonni gibiraa dhiphina booda uumamu jalaa ba'uuf gibira isaanii yeroon akka beeksisan dhaamameera.